warri bashar illee akka barbaadan natti godhan warra bashar ummata walloodha maaliif sadaqaa guurtee jedhanii itti duulaa jiran sunuu ijoollee Oromootu ijoollee ofitti waame warra bashar ofitti waame mana galfatee mana jaraa galfatee ijoolleen saba kootii ummata kootii jedhutu mana ofitti galfatee ummata walloo fixuu fi Amara fixuu maallaqa walitti qabaa jira jedhanii walitti na buusan Oromoo waa tokko hin dubbanne kan wanta Oromoodhaaf jecha godhin jiru Rabbii jecha godhaa ture Rabbii na uume jecha godhaa ture Oromoon maallaqa sana buuse illee Oromoon kaan illee gadi ba'een irraan dubbanne yeroo ijoolleen wallaala jettanii teessanii ilaaluu jirtu xumura jara kaleessa immoo gadi ba'anii waan barbaadan naan jedha turan maanaan jedha warra bashaa haqa qabu yoo suuraa fi gaddeebi sadii Baka abdi getacho ijoollee danuutti dhufanii kutaa hundarraa jechuudha arsiirraa baaleerraa kutaa hundarraa dhufanii mubaarak maaliif of ilaaltaa mana yaalaa si geessinu malee jennaanan hayyee uummata kiyya na yaalchifachuudhaa dhufe jedheen tole jedhe mana guyyaa tokko natti kadhadhaa nan kadhadha jedheen beeku uummata kiyya waa tokkon jala muree isinitti hin barbaada wal kuteessuu kadhan jaalladhuan ijoolleen keenya gadi ba'anii maal jedhaa jiru argaa jirtu fayyaan kan Rabbiiti namni wal dhaba ni araarama garuu wallahi takkaa waan akkana garuu Rabbi isaa ajjeesu aduu yoo du'e nabiyyi isa kamtu sadarratti irraa kana eegeen beeku maaliif boo hafayyuu hin jedhanu aduu akkanaan jedhanu hafayyuu ajiraatu ilmoo isaatiin jedhanu takkaa hammiin akkana wallahi takkaa warra siyaasaatiin akkana jedhameen beeku takkaa warra Oromoo lafarraa fixeenu abdii illee uummata Oromoo akka sana lafarraa dhabuu geenu aduu hin jedhamne Oromoon duratti murteessitan walumaa galatti wannan sinitti wadhu uummata kiyya ani fuuldura namaa dhaabachuun hin jabaata fuuldura namaa dhaabachuun adduu wayyaa jedhee sinitti himaa ture an wallahi maallaqa dhabee miti akkuma isin argaa turtanii namni tiktookii irratti akka namaa ilaaluu irra jedheen jechuudha kumni kiyya natti himamuunsaa bara 2023 ji'a sadaffaadha wallahi rabbi aafiyaa kiyyatti nan deebisin bara 2023 ji'a sadaffaa akka tiruu koorra wanti kun jiru bara dheeraan mala sindosa mala kan qabun ture yeroo sanatti 2023 ji'a sadaffaa yeroo sanatti maallaqa lafaan qabun ture iccitiin sinitti maaradha jechuudha 2023 ji'a sadaffaa yeroo dhukkubni kun natti ijoollee natti dhiyaatanutti iyyuu hin himne sana booda 2023 as yeroo Idrisii wajjin taphat argitanitti miti kanan akka sana barbarree dhuge qaaraa akka sana nyaadhee shitiriitii keessa galee ba'aa tureef kaayyoo waan qabuuf maraatuun qallabuun mana keessatti dhageessanii jaammaa yookiin maraatuu mana keessatti qallabaan jiru wallahi dhimma fayyaa kootii kanaa jedhee tarii waa walitti qabadhee yookiin ittiin yaalama jedhee maallaqa asii achi walitti qabataan ture yeroo
walitti qabadhu kana keessa ittiin dabalinaa namtu gammaa kaasaati yeroo maallaqa walitti qabu $50 $100 abbaan rabbi isaa laafis jechuudha akkuma geemara kamiyyuu geemarri sooressinni kuweetiin jiru geemii taphata arabni jechuudha Yuusuf maal argitaniittu kalleen cidhibbi tokko kennamuuf takkaa namni itti naafisee jiru kiyya leenci tokko doonaa kenname buraata akka kootu qabrii keessatti arrafamti kana taphachiisaa ture Oromoo qofaa miti Gaafan akka sana barbarree nyaadhee qaaraa nyaadhee barbarree dhugee ijatti dibadhee maal jedhusi kaayyoon qaban ture kaayyoon koos fuuldura namaa dhabe dhufee dhaabachuudha yaa rabbi na ajjeesin jedhaa ture yaadattu yaa rabbi gaafa fuuldura namaa dhadhaaboo itti na ajjeesii jedhaan ture ammachumaanan maallaqaa sumunii shilingii argadhu tiishartii tokko jijjiirachuu dhiisee walitti qaqqabadhee qabee lama duraanii uummanni Oromoo taphachiises uummanni sabaaf sablammii dhufee taphachiise sanas walirra kaadhee wallaahi lafan qaba tokko gurguree walitti qaqqabadhee yoonas ka'ee na jalaa bada jedheen nama bira kaadhee doolaara 20,000 jechuudha. Nama bira kaadhee yoo akka carraa ta'ee waggaa tokkotti waan naa dhumu ta'e ijoollee kiyya Kaanaadaa baafadheen yoommoo akka carraan du'e wallaahi laazim akka gatta nama bira kaadhee maallaqa kiyya yoon akka carraa du'e maallaqa kanaan amaanaadha ijoollee koo naa baasaa yoon immoo jiraadhe achi ba'ee ijaaran geeyoon du'e yoo nan gubu jedheen maallaqa kanaan bira kaadhee tun taa'u jechuudha yoon du'e nan du'e ofitti murteessee tani wallaahi wabillaa jechuudha ofitti murteesseen taa'aa ture waraqatan qaban kan 2023 ammas baasee sin agarsiisa jechuudha sana booddee iccitii koo kana namatti himadhu ijoollee hedduu jiru jala akka tulummaduu jala akka maalii wallaahi kiraa manaan irraa erganii kafalaa maal jedha wallaahi iccitii kan nama tokkotti himanne garuu warra maallaqa namaa nyaatan baasaan ture silaa kan koon baasan ture jalqaba nama jarjaru miti ijoollee yeroon diraama 2,500 yeroon birrii Itoophiyaa 50,000 isinii funaanaa ture sanatti nama birrii kana walumaa galatti maallaqa kiyyaadhaa deebisii nan dadhabita ansila waggaa tokkotti yoo dhume yoon waggaa tokko achi ba'ee ka mootummaan Kaanaadaa na yaalchisaa mootummaan Kaanaadaa faranjii waan ta'u na yaalchisanii jedheen intinaa jedheen abdadhee dhagaa tokko simbira lama yoon birrii kana of jalaa balleesse ani akkuma beekamu haadhan qabu abbaan qabu wallaahi hagan jiraadhe haadhaaf abbaa kootiidhan kan jiraataa ture alhamdulillah ati kootis abbaan kootis wanti jarri nutti hambifte jedhanii hin jiru hagan jiraadhen takka of qusadheen beeku haadhaaf abbaa kooti na yaalchifataa ture maal jedhaan ture obbolaan koos na taajjabu na beeku ollaanis na beeka hagan jiraadhe jalaafan jiraataa ture erga jarri gandaa kira deemani waan argadhe nama biratti walitti qabataa ture akkuma sinitti jechuudha booda ispoonsarii Kaanaadaa kunis waggaa tokko jalaa darbeera ansila waggaa tokkotti dhumaa jedhamnaan inni eegale waggaan ga'e dhukkubni koo hirribana dhowweera ana akkuma isin argitan akka nama maraatu qallabuuttan adabama barbarree dhiqadhee barbarree dibadhee barbarree nyaadhee qaaraa nyaadhee jechuudha akka nama wallaahi takka guyyaa tokko akka nama yoo sadii nyaadheen beeku guyyaatti wanta nyaadhu sin agarsiisuu hin danda'a salaataadha maalii waan akkasiitii amma
إيه أنا سي أجمع أنجلو ولا بني في يسي جولة كوتي بيست أنجلو جولة كو أنا بربادة دي مو كان هذا بربادة دي جري أو في مريض دي والله متأخي جبادين متأخي جبادين إلى لا تموت هذا يمشي أجتي كان ورقم بيتو تبنا قوتي بيتو متأخو بعد ثاني كندا ديمتي كوباكي جراتشو أمسي على بفيو جريرتي ناسي متعدودا والله وبالله يجودا كسب كندا ديمتي كوباكي قدتشو كوباكي جراتشو أن يعلم ميسي جراتشو بربادا جرير بمتعلا فدين كوا متعنا سو نقد ديسي خلاص متعبو تي ركعتات جراتشو قبا أنيو نما بودا كنا هذا فبانكو بندا كنا راديمون نمي دي جرا متعبوس نجلا وانا نديسنا بون قبو جريتاني نانتنا جرا دي ولا بكيا نافدي بيون جري كانسل ولا لا دي بيسان جري مالي في نانجرا وقاتو كوي غدي كاتيمو وقاتو كوي غدي انسلو ما نما دكو بكنا كلا غبو كتراتي كونيكو روما كنا في خلال دي مغاتو كوسلا كنا ولا شيء كلي سينه نولي مكينا كيا او في فايدا بانجرو ديبيمو لايبيرس تاون دد ifas nandad dabe kelas malaga kona de bisati ya alamini jollo ko tiafa daddabe ranjere jannan duga kidi ma manno romo si agar garu jere wallahi rabbi fayan nanda bun jere nama fundura fayan nanda budu en nanna kabaran malen jere sponsor mo ko tape jolle ko tijira dajere نانا الشبكة هاي توقعت سيجل جدا أنا نمبر بعد وقت توقعت وقت دركي تيرين أنا لكي اللي تفضل بعد لكن عليك سهل لكن شخص جل تفضل أنا هذا شيء تخاطر أنا أونلاين يكون بيتو تلوسي كنا ما مال يعني كذا كي أشتري كذا جنان بولانكو mana kabanuf on kabanu gurgurani nastabir matan dia mun kaba kalas malaka tin manjeren ka to patina kuno wallahi shan tango pe fadeta dia sadi turum to konna ke yala mer fere passport ki jamara denjira jela masadi freta agastina de bisi wala ka honne ishina ndire yoda شنو تقابل جيران عندنا مال لقاك أكملت عشان كانسل قولنا ما برينكو دفع كوتي نقولي كان هذا الخبر يبقى خارج على سيتي من دندو بس ما تلعبته كجوان وريجتي كان بيكنا الغاز وصاريسي مكاولي دي الغمار لقدي كيسي كابودي دي خلاص نتوقع دي بيوم تدفع لكن نبتن أنا ما سوف يسافر جالك نبوسنا الثانيتو خررتهم نجي ولما غلطتي وانتم تنا نجدي سجيني دولين تفتح باتي دويرا የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን እኔ በቀደም ይቅርታ ብዬ ነበር። ይቅርታ ያልኩት ሰውን በድዬ ወይ ደግሞ እኔ ብያቸዋለሁ ላይቭ ላይ ማለት ነው። አሁንም ደግመዋለሁ። እኔ ይቅርታ ያልኩት ሰውን በድዬ ወይ ደግሞ ሰውን ገድዬ ሳይሆን እኔ የሰው ልጅ በድዬ ካለው ፈጣሪ አይተወኝ አሁንም ቢሆን ማለት ነው። የሰው ልጅ አንድ ነገር ቀልቤ እያወቀ አንድን ሰው አይደለም ልበድል እንዲበደል ማለት ነው